Ashama daawwattoota keenya har'a qophii nuti qabannee qophii waa'ee barattoota keenya kan Hawaasaa Yuunivarsiitii irratti dhiibbaan irra ga'e irratti kan isiniif ibsinu ta'a jechuudha. Ibsa isaa isiniif kan nu barbaanne jechuudha. Maalirra akka ta'an maaltu akka uumame isin himuudhaaf jechuudha. Hawaasaa Yuunivarsiitii irratti akkuma beekamu faayinaal egzaamiin yuunivarsiitii hunda keessatti akka kennamu ni beekama. Isaan keessaa barattoota sooshaal saayinsii ta'an irratti kan Hawaasaa Yuunivarsiitii irratti ramadaman dhiibbaan irra ga'uun beekamee jira jechuudha. Isaan kanaaf hedduu namoonni sooshaal miidiyaa irratti olola adda addaatis akkasuma wantoota garaagaraa hunda oofaa jiru jechuudha. Isaan kana keessaa barattoonni hedduun isaanii miidhaan irra ga'uun kan ibsamedha jechuudha. Akkuma viidiyoo kanarra keessatti illee ilaaltanitti jechuudha. Namoota hedduu fuudhanii gama hospitaalatti deemuun irra jiran jechuudha. Uummanni barattoonnis jechuudha yeroo san irratti jeequmsa irra waan jiraniif qormaata fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Barattoota sun keessaa barattoonni 415 gahan dildila jige kanarratti dhiibbaan irra ga'ee jira jechuudha barattoota keenya kanarratti jechuudha. Akkasuma hospitaalarra ambulaansiileen garaagaraa dhiyaachuudhaan gama hospitaalaatti barattoota dhiibbaan irra ga'e hunda Hawaasaa Yuunivarsiitii irraa fuutee gama hospitaalaatti geessitee jirti jechuudha. Kanarraa kan ka'e barattoonnis jeequmsaa fi akkasuma olola akkasuma qormaataaf xiinsammuu dhabuu isaanii akkuma beekamu. Kanaaf guyyaa san irratti qormaata qoramuun yeroodhaaf hin danda'amne yeroo san booda dhaabbileen gurguddoon dhufanii tasgabbeessanii gama qormaataatti deebisanii jiru jechuudha barattoota dhiibbaan irra hin ga'in irratti jechuudha. Akkuma ilaaltan kanatti viidiyoo irratti barattoonni keenya akka miidhaan irra hedduu hawaasni keenyaas imilmaaniin guutamee jira jechuudha. Guyyaa guddaa guyyaa akka dubbachuulee dadhabamudha jechuudha. Guyyaan sanii akkanatti kan uumame jechuudha. Barattoota kanneen keessaa barattoonni 415 keessaa jechuudha. Barattoonni 310 laafaa dhiibbaa cimaa hin ta'initu irra ga'e jechuudha. Isaan keessaa barattoonni 20 garuu baay'ee kan lafeen cabe jira jechuudha. Barattoota 20 jechuudha. Akkasuma qaamaanis barattoonni 85 kan qaama isaaniitiin godda'amantu jira jechuudha. Isaan kana keessaa barataan tokko du'aan addunyaa kanarra boqotanii jiru jechuudha. Barataa maqaan isaa Isaayyaas jedhaniin jechuudha. Akkuma viidiyoo footoo isaa kana irratti argitanitti jechuudha. Barataan kun du'aan addunyaa kanarra boqochuu isaa himamee jira jechuudha. Baay'ee kan nama rifachiisudha jechuudha. Du'a mucaa kanaa irratti jechuudha. Kanaaf barattoonni keenya haala kanaan dhiibbaan irra ga'uu isaa akka hubattan isiniif himuu barbaanna jechuudha. Kanarraa ka'ee jechuudha dhaabbanni biiroo barnoota Hawaasaa Yuunivarsiitiidha jechuudha. Barattoota goddaatii yookaan dhiibbaan irra ga'ee hospitaalatti deemuudhaan isaan daawwatanii jiru jechuudha. Maalirra akka jiran jechuudha. Kana malees barattoota gama qormaataatti deebisuudhaan hagaafis qorumsa akka qoraman taasisanii jiru jechuudha. Dhaabbanni hooggantoonni biiroo barnootichaa jechuudha. Dildilli kun barattoota 415 achirraa hoffisuu yookaan jiguudhaan barattoota 415 irra dhiibbaa geessee barataa tokko immoo lubbuun irra darbee jira jechuudha. Akkuma ilaalchaa jirtan kanatti namoonni hedduminaan hiriirratti bahee laalaa jira jechuudha. Maaltu akka uumamee fi barataan haala kanaan du'uu isaa dhagahame jechuudha. Namoonni garii olola hedduudhaan akka waan barataan hedduun du'etti sababa yookaan himaa jira jechuudha. Kanaaf barattoota keenya haala kanaan barataan keenya dhiibbaan isaa irra ga'ee karaa addunyaa kanarraa boqochuu isaa himamee jira jechuudha. Barataan tokko hawaasa isaa maatii isaatiif hedduu gadda guddaan nutti dhagahamu asumaan ibsina jechuudha. Barataa Isaayyaas jedhamu kun garuu haala kanaan hospitaala erga galee booda du'aan addunyaa kanarraa boqochuu isaa kan beekamudha jechuudha. Barattoota keenya barattoonni keenya haala kanaan dhiibbaan irra ga'e jechuudha. Barattoota naachuraal saayinsiidhaaf yeroo kana galuudhaafis akkasuma akka mootummaan
iddoo sirreessuuf akkasuma bakka gaarii keessa akka kaayu akkasuma to'annoo fi waa hundaan akka cinaa dhaabbatu asumaan dhaamsuu fi barbaanna jechuudha. Haaluma kanaanii isinis share godhuudhaan hawaasa keenya hunda biraan gahaa isin jechuu barbaanna. Haala kanaan barattoota keenya dhabuun hedduu nama gaddisiisa jechuudha. Keessattuu maatiiwwan amata yookaan waggaa hedduu illee kana barsiisaniif baay'ee kan nama gaddisiisu ta'a jechuudha. Kanaaf gaa barattoota keenya asumaan viidiyoon keenya haa gabaabbatu kana waan ta'eef wanti ololli biraa hin jiru jechuudha. Isuma asitti ergitan kana oduun himamaa jiru isuma kanarratti kan dhaabbate jechuudha. Maatii isaanii kan gaddarra jirus akkasuma hiriyoottan isaatiifis baay'ee gadda guddaan dhagahamuun akkuma beekamudha. Kanaaf asumaan nagee isiniif dhaamna jechuudha. Kanaafuu hawaasa isaaniitiifis akkasumatti maatiiwwan isaaniitiif jajjabina hawwina jechuudha. Galatoomaan isin jechuu barbaada.